inshallah tunni dhumti ammallee obsa siyaa kennuma jajjabaadhuun siin jaa. Khilleenis asumatti nu garagaluu kana. Deebi'eemma inni manguddoo ergadhee asuma garagaluu kana. Jira jirtu daawwattootaa fi hordoftoota numaaf miidiyaa akkam jirtan hundi keessanuu yeroo dubbiin san naqabatte keessatti ani haalaan keessa jiru hin beeku. Egaa rabbiin nu gargaare waa hundumaa'u tasgabbiin uumamtee hundumaa'u hamtuu gartee silaa akka dubbiin tun hamtuutiin ka rakkoo dhalte jechuun rakkoo laaftee miti waan anis quba hin qabne taniin firraa hin eeginiitu akka tasaa na mudatee turee jechuudha. Kana keessatti immoo haala na mudate san keessatti rabbiin hundumaa'u nu gargaaree oolchee amma kaleessa ija banadhee hin jiru dhuguma nirrifadheetiin jira. Arrammoo gadi fageenyaan waan isiin taate laallee akka aadaa Oromootti gartee fixuurratti rabbi na gargaaru isinillee yaadaan nu gargaaraadha. Itti deemuufiin deemaa du'aayis naa godhaadha. Dubbii guddoodha. Hamtuu hundaa nu lagatis dhiira siyaa godhu. Hamtuu nurraa lageetu walittuu nu fidee jechuudha. Maaliifiin si gaafadhe beeytaa dhugaadha. Manguddoonni jirti manguddoo gaafatanii waan jiraa hundaa'u abbaan dhimmaa guddaan tokko si beekiyya. Waan kana wal'aanuuf deemna ammaan tana. Maaliifii dubbii asirraa kaateetu rakkoo hedduu fidee jira beekama. Ta'isa gulantaadhaa inuu suuta itti deemna. Amma isiinis dhalaadha. Gaa dhalaan silaa cinaacha jallaarraa uumamteen jani. Jaaniin tire kanaafi dubbii dhalaa akkasitti beekuu qabna. Nuti wayiifuu dhiira nu godhee jira. Kanaaf baga dhiira taatee hundumaa ammallee obsa siyaa kan nusiin jechuu barbaadeeti. Kanaaf wanni amma waan kana ani si gaafadhee fi dubbii rakkoo taateetu rakkoo biroo waan dhalteef rakkoo dura tagulantaa tana duraa'uu rakkoo dhalatte tana firraa furree gama sanitti deebinaafiin ka'umsa waan kanaa kaanamni dura bakka irraa kaatee fi akkaataa isii baruufiin si gaafadhee beeke. Kanaaf hundumtuu wanni dhufe numa dhumti ammallee obsa nu haa kennu dhiira siyaa godhu akkuma dura taa'isaatii fi waan as keessatti kanaas akkuma aadaa keenyatti finna amma booda. Beerusaalleen amma na bira jirti wanti takkallee wanti badu hin jirtu siin jechuu barbaade. Kanaaf baganuufis tasgabbooytanii waan ta'e hunda gaagaraa saaqee yoo addaan hin baafne yoo waa keessaa hin bifne beeknullee boruu nu qabdii fi waan kana kaasa. Yoo abbaan dhimmaa guddaan sirraa waa baruu hin dandeenye miti. Akkitti dubbannuus hin jirtu beeki. Namni nama bira jiru beeka hanga tokko si hima malee abbaa dhimmaatti wanni kun fardiifiin si gaafadhe kanaas akkasitti akkanaa hubattuu fi inshallah tunni dhumtii ammallee obsa siyaa kennuma jajjabaadhuun siin jaa rakkoo gaa keessoo keenyatti uumamte finneeti tagulantaadhaa sani nuchi dheertuu itti deemnee finnaa akkuma si bira jirtuuti baga rabbi hamtuu nu deensiin jaa. Kanaaf kana naa qabadhu obsa siyaa kennuu siin jaa. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota numaafiin teenya gaa ta'irra jirru walumaanuu gartee harkaa dhagaa jirru kana waan irra jirru kanuma waliin ilaalaa jirru kana ammas waan fuula keenya dura jiru gaa dubbii tanarratti haala fuula keenya dura jiru bal'inaan waan jiraa kanuma waliin ilaallu tahaa gaannu tura isiniin jenna baay'ee.